Kun raadiyoo Mariiti. Raadiyoo Marii torbaanitti guyyaa tokko sanbata xinnaa yookiin sabtii sa'a tokko sagantaa afaan Oromoo dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo Mariiti. Raadiyoo Marii sagantaa isaa kana keessatti odeeffata adda addaa akkasumallee dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa fi aadaa Oromoo irratti gad fageenyaan kan hojjetu miidiyaa walabaati. Kun raadiyoo Mariiti. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyaarraa kana keessatti odeessa, xiinxala, sirboota warraaqsaa bu'aarsaa akkasumas gaaffiif deebii Dr. Diimaa Nagoo waliin taasifne kutaa lammaffaa isaa fudhannee dhiyaanneerra. Itti dabalees egeree qabsoo bilisummaa Oromoo irratti akeekkatee maree biyyoota adda addaatti ta'anii fi ta'uuf jiran ilaalchisee akkasumas bu'uureffamaa hanga raafamuu fi adda adda ba'iinsa qaama jijjiiramaatti haalleen turan irratti miseensa gumii sabaaf dubbii himaa ABO duraanii obbo Leencoo Baatii waliin gaaffiif deebii gaggeessine kutaa tokkoffaa isaa qabannee dhiyaanneerra. Itti dhiyaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansinee gaaffii fi deebii obbo Leencoo Baatii wajjin goone kutaa takkaffaa qabannee dhiyaanneera. Obbo Leencoo Baatii miseensa gumii sabaaf dubbii himaa ABO kan turan yoo ta'u bara 2008 yeroo ABO'n bakka lamatti qoodamus qaama ABO kan jijjiiramaatti goruun achittis qaama olaanaa dhaabichaa fi yeroo gabaabaafis dubbii himaa ta'uun hojjetaniiru. Obbo Leencoon har'a qaama ABO lamaanuu keessa hin jiran ammoo maree ammaa keessatti qooda fudhachaa jiran dabalatee haalleen ABO keessa dabarsanii fi murtee amma fudhatan irra maaltu akka isaan geessise irratti gaaffiif deebiin wajjin taasisanii jiru. Fudhannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Tole. Gaaffii jalqabaatti seenuuf obbo Leencoo isin miseensa ABO'ti.
turtanii miseensa ta'uu qofatu hin taane hanga miseensa gumii sabaa turtanii dubbi himaa abaa'os turtanii sadarkaa kanatti dirqama adda addaa fudhattanii abaa'oo fi sadarkaa adda addaatti hojjetaa turtanii jechaadha. Ittiin jalqabuu mee haala attamiin dursa abaa'ootti makamtanii isin? Gaariidha. Reediyoo Marii Biyyaa carraa kana naa kennuu keessaniif galatooma. Ani qabsoo kana ijoollummaa kiyyarraa jalqabee itti makame. Waan daa'imummaan jalqabee keessatti guddadhe tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa otoo jiru dhimmi sabboonummaa kun mataa na seene otoo kanatti jirru namoonni maatii kiyya keessa jiran miseensa abaa'oo turanii. Kanaaf daandii kanarratti akka an guddadhu daandii kanarratti akka saba kanaaf faayidaa godhu hedduu narratti barnoota dhiibbaa fakkii hedduu naataa turanii. Kanaaf kana keessatti guddadhee sadarkaa mana barumsaa iskuulii yoo gahu tattaaffii adda addaa godhaa turre afaan keenyaan boonaa turre rooroo adda addaa uummata keenya baadiyyaa irraa magaalatti irratti deddeemsifamaa ture dura dhaabbachaa turre afaan keenyaan malee afaan Amaaraatiin hin barannu jennee fincila adda addaa mana barumsaatitti deemsisaa turre hawwisoo afaan Oromootiin sirbitu keessa ture. Kana bira dabree booda ammoo yuunivarsiitii seenee yeroo yuunivarsiitii seenutti Oromoota bakka adda addaa jiran wajjin wal barachuu wal beekuu itti seenne kun ammoo sabboonummaa kiyya daran dabalee yeroo yuunivarsiitii jiru sanitti ammoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun mana hidhaa turanii. Obboleessi kiyyas isaa wajjin mana hidhaa nama ture tokko sanbata guddaa hunda karchallee dhaqee isaan gaafachaa ture. Achi keessattis namoota jajjaboo ta'an wal na barsiise. Gariin isaanii erga hidhaa bahanii yookaan mana hidhaa cabsanii bahaniin booda'u dirqama guddaa irra turan wal baranne booda qabsooyyii waliin hiriiruu eegallee bifa kanaan booda biyyarraa baqadhee biyya Keeniyaa dhufe. Achitti 87tti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee ijaarame hojjetaa ture. Naayiroobii keessatti Oromoota baqattoota ijaaraa ture. Achi 89tti biyya kana dhufe. Asittis ammoo man'ee jiran keessatti ijaaramuudhaan Konyaa keessatti kutaa keessatti hojjetaa ture. Booda bara 1989 yeroo korrii sabaa atattamaa godhametti sanitti filamee yeroo sana duree dhaaba keenyaa kan turan Jaalala Galaasaan namoota waan sanitti makaman atattamaan qabsootti dhufuu qabdu dhuftanii kakuu keessan seenuu qabdu jedhanii waraqaa yaadadha. Ammas faaksiin sun halkan qixxee dhufee amma faaksii san dhaqee waajjiraa fudhadhutti akkanaa bari'uu hin dandeenye dhaqee fudhadhee yeroo gabaabaa keessatti bakka jaalli keenya nawaametti dhaqee qabsootti dabalamee dirqama adda addaa natti kennamee achirraa jalqabee amma hojjetaa jira. Keessi dheeraadha garuu ofirraa himuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef ammanumatti si gabaabsuu barbaada. Baay'ee galatooma. Meegaa Bulencoo haala kanaan itti makamtanii sadarkaa adda addaatti dirqama fudhattanii bobba'aa turtanii abaa'oon isin jalqabatti dhuftanii kan amma har'a jiru wal bira qabdanii ilaaltanii garaagarummaan fi wal fakkeettiin jiraatu maa inni? Abaa'oon dhaaba jaallatamaadha. Oromoo biratti dhaaba seenaa qabu. Dhaaba faayidaa guddaa Oromoodhaa baase. Dhaaba eenyummaa Oromoo gadi dhaabe wareegama guddaa kafalee. Uummanni Oromoos isa duukaa hiriiree tattaaffii guddaa godhe. Ammas taanaan abaa'oon jaarmolee Oromoo jiran keessaa isaan gafaaf olaanaa deeggarsa uummata bal'aa qabu. Jaalalli inni qabu warri abaa'oo ofiin jedhanis abaa'oo ofiin hin jennes sabni keenyas kan miseensa dhaaba kanaa hin taane hundi dhaaba kana keessatti uf argu.
gara siniin gara tokkoon dhaabni keenya kabajaaf jaalala ammas guddaa ta'e qaba. Gara kaaniin ammoo dhidhinnoota guddoo qaba jechuudha. Urga dhalatee irraa jalqabee kaan gammaa fudhachuu hin dandeenye dhidhinna hoogganaatiif jaarmiyaa qaba. Anis erga makame booda qaawwa kana hin guunna jenneetumaan abdiidhaan humni dargaggummaa kanaan itti makamne booda yoo itti makamne laallu wanti hedduu keessi isaa fagoodhaaf tattaaffii guddaa waan isa barbaachisu ta'uu isaatti mul'ata. Kanaaf ABO'n kabajaan isaa, seenaan isaa, jaalalli isaa, jabeenni isaa, fudhatamni isaa akkasumatti ta'e ammoo ABO'n urga gaafa itti makame jalqabee hamma ammaas qaawwii ani irratti argu qaawwa jaarmiyaatii fi qaawwa hoogganaa ammas guguddoo ta'an dhidhina guguddootu irraa mul'ata. Tole kanuma nan yaadadha bara 2008 irraa jalqabee ABO'n yeroo bakka lamatti fottoqetti gumii yeroo bakka lamatti fottoqetti ABO jijjiiramaatti makamtanii achi keessaas akka dubbii himaatti hojjetaa turtan. Kanuma maanni inni sababni isin ABO hamma sanatti qabsaa turtan dhiistanii ABO jijjiiramaa bu'uuressitanii fi sababni isaa maal irratti dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu dandeessu? Gaafii gaariidha. Gaafiin kun ifatti saba keenyaaf ifuu qaba. Jaarmiyaan kamuu jaarmiyaan lubbuu qabu hunduu hojii keessatti tajaajila keessatti poolisii keessatti rakkoo horachuun isaa beekamaadha. Jaarmiyaa guddaa irraa jalqabee amma jaarmiyaa xiqqaatitti jaarmiyaan guddaan beekamu mootummaadhaaf jaarmiyaan xiqqaan beekamu maatiidha. Maatii irraa kaasee amma mootummaatitti yookaan state jaarmiyaan jiran kun yeroodha gara yeroo waldhabbiin adda addaa ni dhalata jechuudha. Garuu jabeennaaf laaffinni jaarmaa kamuu ka itti tilmaamamu hammam dadhabbiin kun dandeettii jaarmiyaatiin furamaa. Jaarmiyaan tokko hammam rakkinna isa jidduu jiran keessummeessee daran akka hegeree jaarmiyaa kanaa hin miinee fi miseensotaaf deeggartoota isaa hin facaafnetti akkamitti hiikkata jedhu jechuudha madaalli guddaan. Kanaaf jaarmiyaa keenya keessa waldhabbiin adda addaa dhalataa ture. Waldhabbii dhadhalatan kun malaan garaa bal'inaan gamnummaadhaan fageessanii yaaduudhaan furamuu dhabuun isaa hedduu na gaddisiisa jechuudha. Kanaaf nu jidduutti rakkoon dhalate tokko ka bulchiinsaati, ka adeemsaati, ka wal shakkuuti. Kun ammoo ka wal dhiibuu ture jechuudha. Ammaan kanatti ifa ta'ee bakka hundatti akkuma mul'ataa jirutti gara tokkoon tokkummaa Oromoo himataa, gara tokkoon ammoo tokkummaa Oromoo keessummeessuu dhabuun, walirra laaluun, walirratti quufuu dhabuun, wal shakkuun, ijaamaa wal laaluun deemaa ture. Kun deemee sadarkaa gartee gargar baasiinsaatu nuun gahe. Achiin boodas ololli ta'aa ture, akkaataan ta'aa ture. Kana hundaa fi qooda gaarii hin kennine. Kanaaf rakkoon nu jidduutti dhalatee ka jaarmiyaa jaarmiyaan keenya furuu dhabuu irraa gara cabeenaa yaa'u jechuudhaan dhiibbachuudhaan gara laafinnaaf araaraaf ilaamee osoo hin taane confrontation wal dura dhaabbachuudhaan seeraafeera isinirratti jissa jechuudhaan dhugama seeraafeera namarratti jissu osoo hin taane seeratti hirkatanii olaantummaa ilaalchaa namarratti qabaachuu jaarmiyaa akka meeshaatti dhimma itti bahuu irraa kan ka'een filmaatni kamuu dhabamee jaarmiyaa keessatti waan hunda carraaqnee guyyaa dadhaa gumii sabaadhumaa walitti boonnee addaan kaana jechuun lakkaa jara namana kanaa yoo baane walitti deebi'uu rakkisaadha. Wanti kun akkanaan furamuu qabu wal danda'uu qabna jennee hin dadhabamee achis ergama bahamee petiishiniin miseensota gara nama 15 ta'aniin barreeffame haalli dhaaba keenya yaachisaa waan ta'eef hatattamaan nus dabalatee beektota nu ala jiran deeggartoota miseensota ABO jajjaboota nu ala jiranis dabalatee konferensiin tokko taa'ee rakkoon kun laallamee karaa fuuldura deemuu dandeenyu irratti amari'annu jedhamee kunis hin danda'amne. Namoonni petiishinii mallatteessan sanuu gariin isaanii booda keessa shasharafamanii gamaa gaman akka dhaabbatan godhame. Walumaa galatti amma waan kana yoo dubbadhu waan gama kootii qofa ibsuu kiyya jarri silaa asin jiranii. Kanaaf isaan hammeessuuf miti. Ani bifa jaarmiyaatirraa haasaa jaarmiyaan keenya rakkoo dhalatee hin furre.
jalqabarraa yeroo jaarraa abbaa gadaas jaarmaa kanarraa gadi bahu qawweedhaan filachuutu filatame. Yeroo biraas eessa dhaqan ka jedhu maal ta'an ka jedhutu filatame. Yeroo keenyas sanumatu filatame. Kun ammoo deemee ABOs hin gargaarre, saba keenyas hin gargaarre, sochiif qabsoo uummata Oromoos hin gargaarre. Kanarraa akka amma ilaalaa jirutti barnoonni bal'aan fudhatamaa jira natti fakkaata. Dubbii sabaa, dubbii uummataa, dubbii biyyaa gara bal'innaan irra bulanii, irra gangalatanii, dheeressanii ilaaluudha malee harka qabna jedhanii, sagalee qabna jedhanii, sagalee yookaan heddumminna qabna jedhanii qofa walirratti roorrisuun kun uummata keenya akka hin baafne mul'atee jira. Wanti ta'e waan baay'ee nama gaddisiisu. Dhaaba keenya laffisuu qofa osoo hin taane tokkummaa uummata Oromoos raasee jira. Kanaaf akka hooggana dhaaba tokkootitti, akka hooggana ABO yeroo san turetti jaallan garanas guran wajjin wanti nama gaafachiisu anas akkuma isaanii na gaafachiisa jechuudha. Yaa tole xumurtani moo? Eegan. Tole. Tole egaa kanumaa obbo Leencoo adda ba'iinsaan duratti yaaliin godhamaa ture naan jettu. Yaaliin sun kamtu gaadha jettu hammam yoo ta'edha ga'e jedhee namni kan dhaaba keessatti kallacha Oromooti jedhanii irratti bobba'anii keessatti hojjetaa turan dhiisanii deemuufi ga'e eessa daangaansaa yeroo kamii kana booddee falliin jiru jedhanii dhiisanii bahuuf. Gaafii gaariidha. Amma uf duba deebitee yoo laaltu haalli hedduu jarjarsiisaa ture. Otoo kanatti jirru booda waraqaan namoota naannoo tokko himatu. Uummata naannoo tokko hammeessu ni bahe. Waraqaan fuula peejii 5 hamma 7 qabu ni bahe. Saba warrattis bahamee ijoo dubbiitiin yoo gartee dandeettii qabaattan nama taatan dhiirummaa qabaattan deemaati jaarmaa ijaaradhaa ka jedhamu mata duree yookaan ammoo editorial dabree alattis akkaataa caasaa jiru diiguu caasaa biraa ijaarrachuu miseensa kanas wal shakkisiisuun ture. Gama gara keenyaanis probably jalarraa bakka obsa qabaachuu dhabuunis ture. Qabsoon kunis fuuldura deemuu dhabuurraa obsa qabaachuu dhabuunis ture. Tarii qabsoo kana maybe nus ka amma jirurraa wayyaa godhuu ni dandeenya ka jedhu kajeellaanis hin dhabamne gara keenyaan. Kanaafuu haala hedduutu wal qabate jechuudha. Haala hedduutu wal qabate. Haalli hedduu wal qabate xaxamaa ta'e kunis deemee bu'aasaarra gaaga'amiinsa isaatii fi kasaaraa isaatiitu gama kamuu irraa caalaa ta'ee argame jechuudha. Haala yerootu murteessee jettu tole. Mee gama kaanittiin isin deebisa sadarkaa nama dhuunfaatti moo sadarkaa maaliitti yaaliin ta'aa ture wanta sana mareedhaan furuudhaaf utuu dhaaba keessatti dhaaba uumuudhaan dura rakkina ta'ee rakkinni jiraatee rakkinni jira jedhanii eega hunduu irratti walii galee wanta sana karaa nagaa karaa ilaafilaamee furuudhaaf sadarkaa akkamitti ta'aa ture yaaliin? Sadarkaa walgahii seeraa irrattis ture. Sadarkaa akka wal beekumsaanis ture. Haala yeroo saniititti haalli ture, muudiin ture, gama kaaniin murni yookaan ammoo naannoon tokko completely qabsoo kanaaf farra gufuu ta'uudha. Isaan irraa adda bahuun, isaan irraa qulqullaa'uun nu bu'aa qaba. Dhaabni kun ni jabaata ka jedhu ture. Gama kaanis uf dhaadannoo waa godhuu ni dandeenya. Qabsoo kana ofitti fuunee qabsoo kana fiixaan baasuu ni dandeenya ka jedhus kajeellaa humnaa ol ta'e ture jechuudha. Soo kan lamaantu walitti dhufee gama lachuunuu akka malatti waa hubachuu akka malatti ilaaluun ture jechuudha. Tolmee gabaabaatti gara jettan kanatti deebuudhaaf ABO dhiistanii qaama jijjiiramaa ABO qaama jijjiiramaatti eega as deebitanii asitti qaama jijjiiramaa maaliif fuula duratti jabaate hojjechuu dadhabe rakkina maaliif isa mudate?
beekamaadha rakkoon isaa tokkoffaa nuti akka Oromootitti jaarmaa sabni Oromoo guutuun duuka hiriireewu jaarmaan kun uummata keenya quubsaa hin jiru hin quubsine uummanni keenya jaarmaa keenya abaa'u komataa jira gara kaaniin isarraa uqate xiqqaatee beeziin isaa isarraa uqate xiqqaatee humna gabaabaa tokkoon gaafii Oromoo ofitti baadhachuudhaaf gaafii Oromoo ammoo fi xabaafna jechuun projektii ulfaataa ture jechuudha. Kana hin tilmaamne kana diizaayin hin goone wanti kun yoo sochiin sun fudhatamu dhiibbaanis jiraatee yookiin dhiibbaa san jala bulu yookaan dhiibbaa san dura dhaabbachuu yeroo gartee murtaa'utti ulfinni waan kanaa jabeenni waan kanaa sirriitti hin xiinxallamne jechuudha. Kanaaf humna murni kun qabuu fi gareen keenya qabuu fi gaafii Oromoo ol bira madaaltee olaaltu baay'ee ulfaataadha. Lammaffaa ammoo hundeen jijjiiramaa bal'aa ta'uu dhabuun ka Oromoo hunda ammate ta'uu dhabuun hundeen isaa dhiphaa ta'uun naannoof gosa tokko qofarratti hirkachuunis Oromoota biratti shakkii guddaa fide wal dhaabbanna guddaa fide. Kanaaf gartee fuuldura deemuu hin dandeenye kanarratti bitaa mirgaan walitti deddeebisuun maqaan taane wal wawwaamuun olollis hujii bira dabree ololli yeroo isaa qabate kanarratti dabalee miidiyaalee jiran kabaranaa kabarrii fide akka email akka social media ta'an paaltoo kan hundarratti haalli qabsoo Oromoo hin gargaarre hundi waan kanarratti qooda fudhate kanarraa kan ka'een jijjiiramni fiixa bahuu hin dandeenye adeemsa keessatti ammoo akkuma mul'atutti qabsoon Oromoo hundeen qabsoo Oromoo tokkummaa uummata Oromooti. Haalli deemaa jiru wanti kun yoo hin dachaafamin akkasiin callifamee yoo ka tajaajilamu taate egeree Oromoo irratti duumessa guddaa ka fidu waan ta'eef trajectoriin yookaan ammoo diskoorsiin yookaan karaan sun itti fufuun ummata kanaaf miidhaa waan fiduuf wanti sun dacha'ee bifa araaraatiin silaa rakkoon sun namuu qabbanaa'ee namuu of argee namuu likkiisaa of argee araarri sun bu'ee dhaabni keenya akka bakka isaatitti deebuu yaalame sunis hin danda'amne booda rakkoon adda addaatu mudaa dhufee jechuudha. Gara rakkoo booda dhufe jettan kanatti itti deebina mee dursa adda ba'iinsa sana keessatti keessaa hawaa baa'oon yeroo adda addaati gaa kan obbo Galaasaan dursamus jira kan amma deemu gama qaama cimsaatti jira isa booddanaa kanatti gaa yeroo abaa'oon bakka lamatti 2008 adda cabu gaaga'ama baay'eetu ta'e keessaa waraana bilisummaa Oromoo irras ga'e ummaticha irras qabsoo irras ga'e sababa kanaan waraanni qawwee hiikkatee diinatti galillee jira miseensonnis deeggartoonnis hangi tokko qabsoo irraa abdii kutatanii gara manaatti deebi'an jira gurmuu tokkummaaf hawaasaa keessatti illee rakkina uume kana hundaaf badii ta'e kana hundaaf gaafatama namni qabu jireettu eenyu itti gaafatama? Waraanni keenya diinatti galuun jalqabaa miti 2010 miti ka jalqabaa yeroo adda addaatitti sababa adda addaadha kan ka'e waraanni diinatti galaatumaan ture kana namoonni garigariin jijjiirama addeessuudhaaf nu addeessuudhaaf ka 2010 qofa ol fuudhanii ilaalu malee anuu waggootii 10 ol hoogganarra ture keessatti waraanni keenya dirree dhiyaatitti dirree gara Lubaaburiititti bakka bakkattis kibbattis kibba bahaatittis yeroodhaa gara horeetutti akka kennachaa ture jechuudha. Kun haarawaa miti. Wanti haarawaa isa godhu tokkollee hin jiru. Walumaa galatti jaarmiyaan keenya laafinna qabaa hoogganni keenya laafinna qabaa laafinna kana wajjinis harki diinaa jaarmiyaa kana keessa lixuun isaa waan nama shakkisiisuu miti. Keessaahuu diinni qaawwa argate hundaan tokkummaa uummata keenyaa diiguudhaaf waraana keenya diiguudhaaf tokkummaa hoogganaa diiguudhaaf carraaqii walirraa hin cinne akka godhaa tureef akka ammallee godhu borullee akka godhu kun shakkii hin jiru jechuudha. Kanaaf haala jiru irratti qaawwa ufumaa uumne dadhabina jaarmiyaan keenya agarsiise irraa kan ka'een adda bilisummaa Oromoo
waraana keenya sirnaan tajaajiluu dadhabuurraa kan ka'e sirnaan bulchuu dadhabuurraa kan ka'e keessawuu hoogganni waraana keessatti argamuu dhabuurraa kan ka'e kanarraa kan ka'een amalliniif naamusni waraanaa hedduu rakkisaa ture jechuudha. Tarkaanfiin fudhataa tures baay'ee miti jechuudha. Actually waraanuma taa'ee siyaasaa alanchaa ooluu fi siyaasaa analyze godhaa oolu yookaan xiinxalaa oolu ta'uun isaatitu dhufee jechuudha. Boodarra awwaboo dur beekamurraa adda ta'e jechuudha. Kuni argitee rakkoo isaanii qofaa miti isaan qofa balaalfachuu osoo hin taane haalli addunyaas ni jijjiirame. Meeshaan qunnamtii adda addaa ture. Waraanni keenya dur selfoonii hin qabu. Dur argitee ajaja waraanaatitu telegiraama qaba. Ka telegiraama qunnamsiisutu hiikee bitaa mirgaa hiikee jechuudha. Amma akkasii miti. Namni bakka bakka taa'ee miseensota waraanaa qunnama. Miseensi waraanaa magaalaa dhufee biyya alaa qunnama. Fira qunnama. Kanaafuu haala hedduutu jijjiirame. Haala kanaafuu xiinxaluutu nurra ture jechuudha. Dhaabni keenya haala kana xiinxallee haala kana wajjin dafee sirreeffachuu hin goone jechuudha. Kanarraa kan ka'een hadha wayyaa boru wayyaa iftaan wayyaa otoo jennu kasaaraa keessa namne waraanni nuti dhaallee akka jijjiiramaatti ofi fudhannes waraanuma adda bilisummaa Oromooti wabooti rakkoo isaa wajjin fudhanne jechuudha. Kanaaf bifa saniin akkas ta'e ani jeequminsa keessaa dirree dhibbaa irratti gahe irra caalaa dadhabina dhaaba keenya itti gaafatamaa yoo godhu itti dabalee ammoo rakkoon guddaan diinni nu keessa loo'ee lixuudhaan rakkoon akkasii akka nurra gahu ka godhetu mul'ata jechuudha adeemsa keessatti. Tole. Suni akka sanatti ta'e garuu sana booda eega kun ta'e asitti obbo Leencoo dhaabolee eega qaama jijjiiramaa uumame asitti dhaabolee adda bilisummaa Oromoo shanii gumiin hooggamu alatti dhaabolee jiran walitti qabdanii tokkummaa qabsaa'otaa bu'uureessuuf yaaliin godhamaa ture. Walitti makamuu qofa irrayyuu darbisanii akka hanga walitti baquu ture dhaaboleen hangi tokko. Sun akkamiin mirkanaa'uu hanqate akkamiin diigame? Nuti gaafa jijjiirama labsinu keessaa wanti akeekanne waa lama tokko qabsoo biyyatti deebisuudha. Biyyatti deebisuu jedhu dirree qabsoo irratti qabsoon bakka irraa deemtu waraana keessatti hoogganni argamee qabsoon teenya biyya ollaa daasporaa ta'anii qabsoo godhuurra qabsoon tuni dirree falmii dirree lolaatitti deebi'uu qabdu ka jettu lafa kaanne. Lammaffaa ammoo waggooti 40 kan mul'ataa ture gurmuun qabsaa'ota Oromoo faffacaa haphachaa laaffachaa dhufe jechuudha. Mormii jiruuf rakkoo jiruuf wal dhabdiilee turan keessummeessuu dhabuurraan gareen adda addaa yookaan jaarmoleen maqaa bilisummaa himatan maqaa uummata Oromootiin qabsaan heddummachuurraa kunis uummata keenya afaan fanjii faffaca'insaa fi humna isaa tamsaasuu keessatti qooda guddaa waan qabuuf kana dhiphisutu nurra jira kan jedhuun itti tilmaamnee gurmuu qabsaa'otaa deebifnee itichuu wal simachiisuuf walitti dhiyeessinee wal taanee qabsoo cimsinee diina haleeluu ka jedhu lafa kaanne kanarraan tattaaffii goonee tattaaffiin kunis milkaa'aa ture. Jaarmolee hedduu walitti finnee garuu ka rakkoon jiru namuu ka dandeettii ofiitiif jabeenya isaa qabatee sitti dhufaa hangi jiran waan jiran qabatanii dhufan haga tokko hafuurri biyya alaa jijjiirame hafuurri uummata keenyas tolee ture garuu akkuma siin jedhe rakkinni dandeettii fi haalli nuti qabsoo goonuuf bakki nuti qabsoo irraa goonu waan silaa eebjonneef kajeellee fiixaan baasuu dadhabe. Imaamanni isaa tilmaamni keenya gurmuu qabsaa'otaa walitti fiduu jaarmolee maqaa adda addaa himatan sagantaan isaanii walitti dhiyaatu walitti baqnee qabsoo godhuun waan gaarii ture kana carraaqnee hanga tokko milkii irratti arganne jenna haa ta'u immoo akka deebuu uummata keenya baasuutitti hin taane kuni waan mul'atu kana alatti ammas wanti akkanaa kun godhamuma qaba. Garuu obbo Leencoo maaliif dadhabe maaliif diigameedha gaaffii nama maanni rakkinni dhalate maaltu ta'e kaayyoo irratti moo maalirratti walii galuu dadhabani maaliif uumame garuu maaliif laafe booddatti maaliif tamsa'e?
Laafa jechuun rakkisaadha. Diigama jechuunis rakkisaadha. Namoonni gariin keessa bahuun ni jira. Rakkoon tokko amma waltajjii kanarratti kaasuun karaa miti kan jedhutu ofiinuuf mormaa jira malee araara yoo jedhamu araarri araaruma jechuudha. Waan biraa of keessa qabaachuu hin qabu. Walitti baqiinsis walitti baqiinsa jechuudha. Kaawwa tokko irratti galii tokko irratti fedhii tokko irratti namni walitti dhufa jechuudha. Akka argaa jirrutti namni yoo araara jedhu araara qofa osoo hin taane ajandaa adda addaa fuudhee dhufa jechuudha. Barcummaa fuudhee dhufa jechuudha. Barcummaa fuudhee dhufuu qofa osoo hin taane garee isaatiin yoo barcummaa kana argamsiisin yoo lakkoofsa akkanaa argamsiisin araara kana keessa qoodan fudhannu yookiin araarri kun nuun ta'u. Kanaaf kun uummanni Oromoo bal'inaan laaluu qaba jechuudha. Waan kana ammas dheedhiidha. Bal'inaan laaluu qabu namu wanti araarri moonaa qabsoo Oromoo keessaa jaarmolee adda addaa walitti fiduu irratti danqaa ta'e tokko namni yooma dhufu barcummaa isaa qabatee dhufa jechuudha. Kanaafuu barcummaa isaa dhabuu hin danda'u jechuudha. Barcummaa isaa dhabuu qofa osoo hin taane barcummaa biraallee kan inni argamsiisuu malee garee kanatti itti himamee dhufu jira jechuudha. Bakka isaanii bu'ee as keessa ta'a jechuudha. Sumaalotas wanti tokko godhuu dadhabsiise. Jaarmolee Sumaaleellee walni araarsuu dadhabsiise tokko kana jechuudha. Kanaaf rakkoon tokko walitti haa dhufnu malee walitti haa biqnu malee ilaalchi adda addummaa sun completely mataa namaa keessaa hin baane jechuudha. Bifa kanaan kun ammoo jaarmiyaa miidha jechuudha. Hojii jaarmiyaa miidha jechuudha. Maaliif qindoominna akka ati hin feene qindoominna hojii miidhu. Qindoominna gartee injifannoo fiduu hin dandeenye fa'aatti seenta jechuudha dirqamtee. Maaliif fedhii barcummaa keessummeessu sira jira jechuudha. Kanaaf barnoonni nuti irraa arganne tokko kana jechuudha. Ka biraa ammoo namoota adda addaa hojii dalagda gartee namoota yeroo muuxannoo adda addaa qaban namoota gartee yeroo adda addaa dhalatan muuxannoo adda addaa keessa dabrantu jira. Kun hundi yeroo tokko namarraa hin bahu jechuudha. Nama hojii tura jechuudha. Keessaawuu seenaa gaafa Afrikaa keessatti namni qaamaan imaltuudhaan bakkaa socho'a malee yaadni isaa bakkaan socho'u. Hidhamaadha namni baay'een. Ofitti hin beekan malee namoonni gariin yaada waggaa 30, yaada waggaa 40, yaada waggaa 50 keessatti namoota hidhamantu jira. Achii deemanii malee sammuun isaanii bakka san namoonni jirantu jira jechuudha. Kanaafuu daayinaamizimii yookaan ammoo haala adda addaa koalishinii yookaan ammoo walitti baqiinsa tokko akka inni fiixan baane godhuu danda'utu jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraallee akka barnootaatitti an uummata keenyaaf dhaamuu barbaadu namni yaada waliigaluu irratti yaada uummata Oromoo irratti dantaa ofii otoo hin taane dantaa uummata Oromoo irraa aansanii walitti yoo dhufan taate erga dantichi sun hojiirra oolee dantichi sun fuuldura akka deemu yoo ta'e wanti biraa namnuuf jala laalu waan hin jirreefi kanaaf akkaataan gara fuulduras rakkoo keenyatti keessummeessinu national interest fedhii uummata Oromoo irraa ka madde ta'uu qaba jechuudha. Fedhii garee fedhii ofii fedhii dantaa otoo hin taane fedhii uummata Oromoo maaliif kasaaraan amma dhalate kun ifaadha jechuudha. Barnoota akkanaa irraa argachuutu nurra jira. Tole tu gaaffii kanarraan deemini gaaffiin isin gaafadhu tokko egaa qaamni jijjiiramaa uumame qaama jijjiiramaa bakka bu'uudhaanis egaa dhaabolee Oromoo ABO shanii gumiin geggeeffamu alatti kan jiran walitti fiddanii tokkoomuuf yaaliin godhamee ture. Sunis laaffate hanga tokko deemame garuu dhaabbate. Haa ta'uuti qaama jijjiiramaatti yoon deebi'e kan isin bakka buutanii irratti hojjetaa turtan kuni gariin har'a kunoo kan Jeneraal Kamaal Galchoo waliin deemanii gara mootummaa Itoophiyaatti yookiin Itoophiyaa warra Habashaa wajjin hojjechuutti ka'an. Gariin immoo aanata ABO'dha jedhanii of qabatanii jiru. Inni kaan immoo as deebitanii kunoo marii geggeeffamaa jiru keessatti hirmaataa turtan. Gaaffii nan qabu. Qaamni jijjiiramaa sun ABO'n qaama jijjiiramaa akkamittiin bakka meeqatti akkas tamsa'uu danda'e? Maal godheeti maaltu kana kaase? Dhaggeeffattoota keenya itti fufiinsa gaaffiif deebii kanaa sagantaa keenya itti aanu keessatti fudhannee dhiyaatu.
Magale, magale, magal tu barode. Magale, magale, magal tu barode. Magale, magale, magal tu barode. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo marii darbe keessatti Oromoon maalirraa akka mari'atuu qabu akka nam tokkeetti yaada koo dhiyeeffadheen ture. Yaadichis Oromoon har'a yaada Oromiyaa bilisoomsuu yookiin Itoophiyaa dimookiraatessuu jedhu keessaa isa kamiin filachuu qaba gaaffii jedhu ture. Akka uummataatti maal barbaanna gaaffii jedhuuf namuu mata mataan deebii akka hubannoo ofiitti qabaachuu ni mala. Tarii Itoophiyaadhaa fotoquun Oromiyaa bilisoomsuu feenaa jettu ta'a. Kaanis lakkii uummatoota biraa waliin ta'uun Itoophiyaa dimookiraatessuun biyya mirgi waloof dhuunfaa keessatti kabajamu akka taatu gochuu irratti gumaachuu wayya jedhu ta'a. Egaa Oromiyaa bilisoomsuufis ta'e humnoota biroo waliin hiriiranii Itoophiyaa dimookiraatessuun mirga waloof dhuunfaa kabajiisuuf dursa Oromoon humna ta'uu qaba. Garuu Oromoo humna ta'uu maaltu dhorkaa? Kun gaaffii koo har'aati. Gaaffiin kun of duuba deebinee akkamiin Oromoof ummatoonni Oromiyaa rakkina har'a keessa jiran keessa akka seenan ilaaluu nu gaafata. Akkamittiin rakkina har'a keessa jiran kana keessa seenanii? Akka hubatamutti hariiroon humnoota impaayera Itoophiyaa keessa ture farras jiru hariiroo humna irratti hundaa'edha. Akkuma moototii impaayeratti duraanii mootummaan aangoo qabatee jiru kan qaama harka wajaba hin taaneef biyyattii keessaa uummata lakkoofsaan hedduu muraasa ta'an bakka bu'eef maqaa dhahatee kan socho'udha. Mootummaan harka qulleessa akkasii aangoo irra turuuf kan danda'u humna qofaan akka ta'e mirkaneessa xiinxalichi. Kun haaraa miti kan argaa turreef jirrudha. Qaamni mootummaa abbaa irrummaa kanarraa aangoo fudhachuuf sadarkaa duraatti falammii godhaa jiru ammoo warra biyyattii keessatti duraan aangoo qabaachaa turan warra Amaaraa akka ta'eef isaanis aangoo sana deebisanii dhuunfachuuf muuxannoo beekumsaaf qabeenya guddaa akka qaban dubbatama. Qaamni loogmaleen kun gaheef humna Oromoo yeroo xiinxalu Oromoon akka uummataatti hacuuccaa irratti geggeeffamaa tureef jiruun aangoo irraa fageeffamee akka ture ibsee sababa kanaafis sirna malbulchiinsaaf siyaasa impaayerattii keessatti iddoo gahaa hin qabaatin akka ture dubbata. Irra caalaayyuu ammatti hoggana yaada luuccaa ta'e qabaatee yaada uummatichaa luuccessee wal cina hiriirsuun Oromoo humna taasisu yeroof hin mul'atu jedha. Haala kana keessatti uummanni Oromoo akka humna tokkootti ammatti muuxannoo qabeenyaaf hoggana jabaa kan uummaticha sochoosee aangoo biyyattii dhuunfachiisu yookiin biyyattii cabsee Oromiyaa bilisoomsu hin qabu jedha. Xiinxalichi itti fufuun akka bal'ina biyya Oromootti akka qabeenya uumamaa kan akka lafa qonnaa bal'aa, buna, albuuda, beeladaaf humna bishaanii biyya Oromiyaa qabu akkasumas akka bal'ina uummatichaaf akka jabina hacuuccaa irra gaheef gahaa jirutti yeroo fudhate malee hayyuuf hoogganni waal ta'an uummaticha keessaa mul'achuu akka malu dubbata. Guyyaa sun ta'etti jechuun guyyaa hoogganni waal ta'an uummaticha keessaa mul'atetti Oromoon akka uummataatti mirga ofii gonfachuu irraa akka of duuba hin deebine xiinxala. Egaa Oromiyaa bilisoomsuus ta'e Itoophiyaa dimookiraatessuuf dursuu kan malee Oromoo humneessuudha.
gaafa humni Oromoo tokkoomee Oromoon sagaleef irree walta'iin socho'e tumsiif sochiin gaafa Afrikaa keessatti ta'u hiikoof ija biroon akka ilaalamu taasisa. Tokkummaan socho'uun Oromoo hawwiif gahee uummatichi dirree gaafa Afrikaa keessatti qabuuf taphachuu danda'u kan addunyaan hanga yoonaatti hin argin ifatti baasee addunyaatti mul'isa. Kana gochuuf har'a didhaa cimaatu Oromoo eeggata. Kana gochuuf har'a Oromoon didhaa cimaa qaba. Innis humna Oromoo tokkoomsuudha. Dhaaboliin Oromoo wal tahanii irbuu waliif seenanii fedhaa walqixxummaan gidduu ofiitti chaartar haaraa uummatanii wal tahuun walirratti duuluu dhiisanii diina irratti bobba'uudha. Oromiyaa bilisoomsuus ta'e Itoophiyaa Dimookiraatessuun yeroo salphaa ta'a. nama jibbe yaadan nama jeessa waaqachuun dandeenye yaada saada maasa waaqachuun dandeenye yaada saada maasa namni nama jibbe yaadan nama jeessa waaqachuun dandeenye yaada saada maasa waaqachuun dandeenye yaada saada maasa. Toota keenya kanatti aansee ammoo gaaffiif deebii Dr. Diimaa Nagoo waliin goone kutaa lammaffaa isaatti isin ceesifna. Sana booda kan walitti dhufne bara 97 keessa ankanin of irraa hirmaadheen irraa hin dubbadha. Bara 97 keessa magaalaa Boon biyya Jarmaniitti yeroo 3 walitti deddeebinee wal argine mootummaa wayyaanee wajjin haasaan suni dhoksaatti kan geggeeffamaa ture. Kan walitti nu fidesi mootummaa Jarmanii bakka bu'ee nama bara 92 qabee hamma 96tti ambaasaadara Jarmanii biyya keenyatti ambaasaadara Jarmanii ture tokko ture kan nu gidduu taa'ee nu haasofsiisaa ture. Haasaan sun sadeenuu bakka gahuu hin dandeenye kan bakka gahuu hanqateefis gaaffiin duraanuu garagarummaan duraanuu nu gidduu ture. Waan furmaata hin argatiniifi achirratti immoo inumahu dura heera biyyaa fudhadhaa kan jedhutu kondiishinii ta'e nutti dhiyaate. Heera sana nuti qooda keessaa hin qabnu hin fudhannu jenneen. Haa ta'u fudhattaniis mormuu hin dandeessu kan jedhu immoo jechuun akka jaarmiyaa politikaa tokkotti sirnuma sanas jalatti akka jijjiiramu gochuu irratti hojjechuu dandeessu kan jedhu dhiyaate. Nuyi tasumaa'uu waan sana piroosesiin sirninni ittiin heera biyyaa ta'e heera biyyaa waan hin ta'iniif hin fudhannu kan jedhuun sanarraan wal ta'uu dadhabne. Maayii irrattis yoodhuma gama warra nu haasofsiisuun yoo jarri sana fudhatan isin immoo gama keessanii maal faa gootu kan jedhu itti dhiyaate gama warra wayyaaneetti. Isaanii waan ofii isaaniitii godhuuf qophii ta'an garuu of hirkaan qaban turanii homaa hin himne akkuma nuyi waa hunda hiikkanne akka gallu ture. Gara tokkoon barri 97 yeroo humni keenyas hedduu miidhame ture biyya keessatti. Wayyaaneenis hogganoota keenya hundaa'u biyya keessa turan adamsitee humna keenya irrattis dhiibbaa garaagaraa yeroo isheen itti goote ture. Bakka laafinaa raayyuu ture nutis haasaa sana keessatti kan hirmaanne jechuudha. Egaa gaafa sana kan isaan nuuf yaadni isaan dhiyeessan tokko waa hunda waan bifa lolaatiin mootummaa jijjiiruu yookiin qabsoo gochuu dhiifne
mootummaa sana keessatti yookiin akka dhaaba politikaa mormuu tokkootti hirmaachuu yookiin immoo akeeka siyaasaa yookiin akeeka politikaa tokko irratti yoo wayyaanee wajjin wal taane mootummaa keessatti waliin hirmaannee waliin qooda qabaachuu kan jedhudha kan isaan dhiyeessan. Rakkinni ture garuu akeeka politikaa irratti warra wal taanu xiqqaa ture nuuf isaan. Akka dhaaba mormituu tokkootti immoo gallee hojjechuun warra duraanuu akka mormitoota jedhamanii har'as ka jiran jiru. Isaan irra waa wayyinu hin qabaannu jechuudha. Amma mirgi keenya amma wayyaaneen sirna ittiin bulchitu sana hin jijjiirinitti. Kanaaf haasaan sunis bakka hin gahin hafee akkasitti adda bahame jechuufani. Tole Dr. Dima, mee gabaabaatti kan ABO'n haal duree tokko malee bakka qaamni sadaffaan jirutti haasaa nagaa geggeessuuf qophii qaba jedhu sana haal duree tokko malee bakka qaamni sadaffaa jiru jedhu sana maa inni mee sana xinnoo gabaabsaatiin nuu ibsame. Haala duree tokko malee jechuuni utuu kondiishiniin kaayin jechuudha. Jechuun wayyaaneenis dura kana gootaniitu waliin haasofna utuu hin jedhin dura. Nutis immoo dura wayyaaneen kana guutteetu waliin haasofna utuu hin jedhin wanti irratti haasa'amu banaa ta'ee walitti dhufnuudha. Maaliifi haala duree tokko lafa kaa'aa turte isheenis dura qabsoo hidhannoo balaaleffadhaa kan jedhu dura qabsoo hidhannoo balaaleffadhaa heera biyyaanii fudhanna jedhaa kana jettan malee haasofnufaa kan jedhu iyyuu dhiyeessaa turte. Kanaaf gama keenyaan haala duree tokko iyyuu malee isinis utuu haala duree wayii lafan kaa'in nutus lafan kaa'in banaa taanee walitti dhufnee haasa'uu dandeenyaa ka jedhudha. Lammaffaa immoo bakka humni sadaffaan jirutti jechuuni humna nu lamaanuufuu walqixa ta'e nuufis isaaniif akka ragaa ta'uu danda'utti waan nuyi irratti haasofnes yoo tarii immoo waltahiinsi argames immoo waltahiinsa sana hojiirra oolchuu irratti nama niwutiraal ta'ee utuu hin baabsin nu lamaan gidduu ilaaluu danda'u akka jiraatu jechuufi qaamni sadaffaan akka barbaachisu kan gaafanneef kanaafi jechuudha. Tole egaa mareen sun hin milkaa'in hafee mee sana dhibnee haala qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru yoo xiinxaltanii waggaa egaa gara 40 deemaa jira. Egaa kaayyoon sun gad dhaabbattee garuu haala jabinaaf laafina qabsoo Oromoo kana yoo ilaaltan garamitti deemaa jira jettu? Egaa yoo qabsoon Oromoo jalqabuma gaafa jalqabuyyuu haala hedduu rakkisaa keessatti jalqabe. Maaliif yoo jenne qabsoo hidhannoo eessatti jalqabe yoo jenne kutaa bahaa Harargee keessatti jalqabe qabsoon hidhannoo adda bilisummaa Oromoo. Yeroo sana kutaan Harargee lola guddaatu keessa ture. Mootummaan Sumaalee biyya keenya bahaa fi kibbaa murtee biyya ofiitti dabaluudhaaf tattaaffii guddaa yeroon isheen itti gootee guutummaatti biyya keenya weerarte keessa ture. Karaa kaaniin immoo mootummaan Dargii sana isheerraa deebifachuudhaaf waraana guddaa duula guddaa yeroo inni itti bane keessa. Kanaaf uummanni keenya bahaa ture hacuuccaa mootummaa kana lamaan gidduudhatu tiyuu rakkachaa ture jechuudha. Humni adda bilisummaa Oromoo hacuuccaa kana lamaan keessatti dhalate jechuudha. Hacuuccaa kana lamaan keessatti garuu haga dandeettii isaa uummatarraa ittisa gochuudhaan mootummaa Sumaalee irraas humna mootummaa Sumaalee irraas humna mootummaa Dargii irraas hamma danda'u ittisa gochuudhaan iyyuu achi keessaa dagaagee bahee jechuudha. Egaa kana yeroo laallu humnoota biraa fakkaatoo yoo fudhanne deeggarsa alatti bahanii ala karaatti bahanii deebi'an daangaa irraa secure ta'e qabaachaa daangaa achittuu nama isaanii leenjifachaa madoo isaanii wal'aanachaa
bakka hoogganni isaanii itti dhiyeesses deebi'uu qabaachaa turani. Addi bilisummaa Oromoo hiree sana hin qabu ture jechuudha. Kana dhabuu caalaa immoo mootummaan ollaa keenya kan inumaa qabsoo Oromoo dura dhaabbattu ka biyya keenya kajeeltu ta'uun ishee diina lama gidduutti nu hacuuce jechuudha. Rakkina akkasii keessatti jalqabe. Rakkina akkasii keessattis jalqabe ammoo dhawaataan mirga hin tuffatamne agarsiisaa dhufe jechuudha. Haga bara 91tti mirga argame yoo fudhanne karaa tokkoon qabsoon Oromoo utuun jalqabin dura ummanni Oromoo iyyuu akka ummata tokkootti of beekuun salphaan ture. Kan of beekuu xiqqaa ture. Namnis wal keessan deemu raguddaan Oromoo kaan gosaan, kaan kutaadhaan, kaan amantiidhaan karaa adda addaatiin of waama. Nuyi Oromoodha, nuyi ummata tokko, afaan tokko, aadaa tokko, biyya tokko qabna jedhee of beekuunu waan dhawaataan argameedha jechuudha. Kun bu'aa qabsoo Oromoo keessaa tokko sana. Lammaffaa afaan Oromoo dhabamaaf kan qophaa'ee ture jechuudha. Biyya sana keessatti namni hundinuu biyya afaan tokko, aadaa tokko akka ta'u mootummaan Haayile Sillaasees mootummaan Dargiis tattaaffii guddaa godhe. Dhabama sanarraa hambisanii eenyummaa Oromoo gad dhaabanii afaan Oromoos afaan badiirraa hanqifamee afaan ittiin barreeffamu, namni ittiin dubbisu, ittiin baratamu, mootummaan ittiin hojjetu taasisuu danda'uuni injifannoo guddaadha jechuudha. Uummanni baay'een sana bu'uura godhateetu sanarraa qabsoo jalqaba. Nuyi garuu bu'uuruma sana buusuun nurra ture jechuudha. Har'agaa bu'uurri sun lafa jira, bu'uura sanarratti ijaaruutu nurraa eegamaa jechuudha. Ammoo yoo baroota dhiyoo as haala jiru immoo yoo laalle humni qabsoo Oromoo keessattuu qabsoon boodatti siqaa dhufu seetbaaksiin garaagaraa irra gahuurraa humni qabsaa'onni wal harcaasaa, namni adda adda qoqqoodamaa, inumaahuu wal afaan deebi'aa, wal keessa garagalaa dhufuun qabsoo Oromoo hedduu hube jechuudha. Qabsoo Oromoo hubuu caalaa'u haga boodatti deebisuutu aggaammatee jechuu dandeenya. Kana wal qabatee Dr. Diimaa haalan abaa'oo laaffisaa qabsoof qabsaa'ota faffacaasaa deeman kana keessatti namni baay'een dhugaasa ta'u dhugaas hin ta'ini hameessa ta'u isiniif obboleen coolataa komatu. Komii kana attamitti ilaaltu kaayyoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa Dimokiraatis bilisoomsuu jedhu dhiisanii Itoophiyaa leellisuutti jabaatu isiniin jedhu kana komii kana attamitti ilaaltu isin? Ani akkumaan sila himuu yaale qabsoo Oromoo jalqaba gaafa inni bu'uureffame irraa jalqabee tan keessa jira jechuun yeroo sana ijoolleedha barataan ture. Gaafasii jalqabeen keessa jira jechuudha. Yaaduma bilisummaa Oromoo jedhu kana'u warri lafa kaa'e nuyi jechuudha. Sagantaa politikaa adda bilisummaa Oromoo isa jalqabaa kan amma bara dhiyoottu hojiirra ture namoota 3 sagantaa sana wixinan keessaa tokko ana. Kana ta'ee utuu jiru wanni amma boodana odeeffamu kuni xiqqoo dhugaarraa maqaadhaan fakkaataan. Akkasis ta'ee ammoo ani Itoophiyaan biyya demokraatik yoo taate ani Oromoo miidha jedheen fudhadhuan. Inumaahu mirga Oromootiif bifa irra wayyaadhaan qabsaa'uudhaaf nu anjessa kan jedhuun qaba. Kanaaf bilisummaan Oromoo fi biyyi Itoophiyaa demokraataa'uun waan wal faallessu natti hin fakkaatuan. Nutis biyya walabayyuu taane ollaan keenya hundi akka inni demokraatik ta'u barbaanna. Yoo ofii keenyaaf biyya demokraatik taate ijaarrachuu barbaanne jechuudha. Tarii warra Oromiyaa demokraatik
dhugaatti mirgi Oromoo guutummaatti keessatti kabajamee uummanni Oromoo mootummaa isaa filee kan hin feene buusee mirgi nam tokkee fi waloo isaa keessatti tikfamu sirna akkasii ijaaruu warra hin barbaanne ta'uu mala warri uummata biraatiif sirna dimokiraasii hin feene. Hamma garuu ofiifis sirna akkasii feenetti uummata hundaafuu sirna dimokiraasii seenaa jechuudhaan ani akkasitti hin fedha fedhiin kiyya kana. Kanaaf uummanni Itoophiyaa hundinuu sirna dimokiraatik ta'e jalatti akka buluun hawwaa jechuudha. Hawwii kiyya qofa utuu hin ta'in immoo karaan danda'uun nan gargaara. Lammaffaa haalli wanni hin haalamne tokko maalinni har'a jaalannu jibbinu uummanni Oromoo biyya yookiin state Itoophiyaa jedhame waamamu keessa jira. Hamma sana keessa jiraatetti alagaan hundinuu akka uummata biyya sanaa keessaa tokkotti beekan malee akka biyya walaba ta'etti hin beekuuni jechuudha. Haga sana ta'etti nuyi karaa tokkoon uummatoota biyya sana keessa jiran hundaa'uu damboobsine akka fira qabsoo Oromoo ta'an gochuuf. Kara kaaniin ammoo uummatoota addunyaa hundaa'uu nu bira dhaabbatanii sirna dimokiraasii biyya sana keessatti akka gadi dhaabbatu gochuu irratti akka nu gargaaran gochuuf tooftaa garagaraa tooftaa jijjiirrees qabsoo gochuun barbaachisaa fakkaataana. Maaliif biyya sana keessatti wayyabni nuyi wayyaba ta'uu qofti immoo garuu gahaa miti. Uummata hedduudha kan biyya Oromoo gidduus jiraatu ollaasaas jiraatu. Uummanni amma tattaaffii wayyaanni gochaa turte baroota 20 darbee olaalle haga dandeessutti uummata biyya sana keessa jiru hunda Oromoo irratti diina gochuudha saganteeffattee hojjetti. Nu immoo lakkii mirgi uummata biraa nun ilaalu. Nu qofaaftu nuyi mirga keenya qofaaf qabsoo goona. Ofii keenya qofa adda baafna kan jedhu qabsoo gochuuni nu kopteessa. Sun inumaa wanni wayyaaneen jettu kun dhugaa ta'uu isaatti mirkaneessuu waan danda'uuf haga dandeenyutti uummatoota kana firoonfachuu nuti qabsoo goonuuf sadarkaa duraatti mirga uummata Oromoo argamsiisuuf yoo ta'u mirga uummatoota biraa hundaafuu akka dhaabbannus mirkaneessuun barbaachisaa fakkaataan kun yoo kanan godhini eenyu wajjin qabsoo goona eenyu wajjin hiriirra firri keenya eenyu diinni keenya eenyu hamma dandeenye diina keenya xiqqeessuu fira keenya baay'isuu irratti hojjechuu nu barbaachisaa kan jedhuun qaban kun dhaabbii kiyya. Tole Dr. Dima akka gaariitti hubadhe kanaa waliin wal qabatee amma dhaabbis nama qabdan kanaa fi warra wixinee karoora abaa'oo sagantaa abaa'oo baasan keessaa an tokko jettan karoora yeroo sana baastanii fi dhaabbii amma qabdan kanaa fi gaafiif deebii televizyinii isaa televizyinii Bashaatiif kennitan waa'ee maqaa abaa'oof maqaaf sagantaa abaa'oo EPRPF maa'isoon irraa adda bahuuf yeroo sana jenneet malee waa'ee Itoophiyaa irraa fottoquu miti ka jedhu sana waliin qabdanii gaafii nu deebistan. Gaariidha. Gaafa sana sagantaan adda bilisummaa Oromoo akka sanatti waan taa'eef qaba. Kunis maalinni akkuma sila jedhetti eenyummaan Oromooyyuu gaaffii keessa yeroo tureedha yeroon sun. Kanaafuu Oromoon akka sabaatti of baree jaarmiyaa ofiisaas ijaarratee mirga ofiif qabsoo gochuu waan fedhew biyya keessa sana keessattis haa ta'u walabummaadhaanis haa ta'u mirga barbaadu argachuudhaaf ijaaramee qabsaa'uu qaba kan jedhu irraayi. Kanaafuu eenyummaa Oromoo gadhaabuun sana gajjabeessuun barbaachisaadha kan jedhu irraa sagantaan sun akka sanatti kaa'ame jechuudha. Ammoo sagantaadhuma sana keessayyuu immoo uummanni Oromoo uummatoota biraa wajjin wal qixxummaa fi wal kabajaa fi dantaa walii irratti kan hundeeffame tokkummaa politikaa uummatoota biraa wajjinis ijaaree waliin jiraachuu fedhii ni qaba. Sanas jedhee sagantaa isaa keessatti dabalatee jira jechuudha. Kun jechuun maalinni amma televizyinii warra Itoophiyaa sana irrattis yaadiyan kenne gaaffii isaanii irraa maddaa sun
gaaffiin isaanis ka ture tagantaa'ii ture addi bilisummaa Oromoo secessionistiidha kan jedhudha. Gama kiyya wannan deebisuu yaade tarii hir'ina afaanii qabaachuun hin danda'a. Addi bilisummaa Oromoo secessionistiin turre kan jedhudha. Secession maaliif biyya sana keessaa'u gindiin wayyabni nuyi eenyutu eenyurraa fottoqaadhaaf waa'ee fottoqiinsa miti jechuudha gaaffiin Oromoo mirga sabummaati. Mirga sabummaa guutuu haga walabummaa dabalee jechuudha. Ammoo walabummaa asitti furmaanni hin jiru jedhee takka hin yaadne addi bilisummaa Oromoo. Walabummaa asittis uummanni Oromoo murtii ofii isaatiin ummatoota biraa wajjin waliin hiriiree waliin jiraachuu danda'a kan jedhus sagantaadhuma sana keessa ture jechuudha. Wannan ibsuu yaale proogiraama sanarra gaaffiif deebii warra Itoophiyaa sanarratti kana ture jechuudha. Mirga ummataatiif falmuuf malee secessionist tagantaa'ii hin turre jechuuf sana gadi jabeessuuf kan hin jedheedha. Kanuma waliin dhuguma gaafa sana amma humnoota politikaa bara 74 booda humnoota politikaa adda addaatu biyya sana keessatti dhalate. Falammiin Oromoota gidduu ture'u gaafa sana inumaahu Oromoota waa baratan keessa wayyabni yookiin Ihaappaa yookiin Mayisoon keessa turani. Kan adda bilisummaa Oromoo keessa ture lakkoofsi hedduu xiqqaa ture jechuu dandeenya. Irra guddaan namoota baratanii dhaabota sana lamaan keessa turanii jechuudha. Falammiin isaanis ka ture kunoo dhaabni Mayisoonis dhaabni Ihaappaas mirga hiree murteeffannaa ummatootaa ni fudhata. Maaliif asuma keessa seenyee asuma jala hiriirree kanaaf qabsoon goonu kan jedhu falammii akkasii ture jechuufani. So karra tokkoon falammii sana keessaa maddee dhaabbiin adda bilisummaa Oromoos jechuufani. Maaliif ka jechuu barbaanne gaafa sana mirga fedhe yoo ta'e Mayisoonis Ihaappaanis aangoo fudhatanuus aangoorra bahanis waan isaan kennanuuf hin jiru Oromoodhaaf hin kennan. Kennaa isaaniitiin mirgi argamu yoomiyyuu hin jiraatu. Addunyaa keessatti uummanni kennaadhaan mirga argate hin jiru. Uummanni Oromoo ofii isaatii gurmaa'ee wal gurmeessee qabsaa'uu qaba mirga fedheyyuu argachuudhaafi kan jedhudha. Falammii sana keessaa maddee jechuufanni yaada sana kaase akka tokkotti. Tole wanti adda baafachuu barbaadne fakkeenyaaf Dr. Diima yeroo sanatti yeroo karoorri abaa'oo kun gad dhaabbatte sanatti namoonni yeroo sana wanta kana bu'uureessuuf walitti dhufanii mari'atanii qabsoo Oromoo sana Itoophiyaa keessaan furuu yookiin bilisummaa qofaatti Oromiyaa bilisoomsuu yaada jedhu sana kaasanii irratti mari'atanii turanii yeroo sana gaaffii jedhudha amma. Dhaggeeffattoota keenya itti fufiinsa gaaffiif deebii kanaa sagantaa keenyatti aanutti fudhannee dhiyaannaa hangasittuu torban gaarii.